sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaas 22 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Beeksisi waamicha qeerroo idil addunyaa qophaa'es ni qabna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa hojjettoota waajjiraalee baankii daldala Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoomii akkasumas dhaabbata ibsaa Itoophiyaa keessa jiraniif jedhu karaa jaalala saba isiniif dhiyaata. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma hangafoota oduun isin dhageessa. Murni yartuu TPLF maqaa Command Post jedhu dawoo godhachuun ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi ajjeechaa deettee adeemsisuu itti fufee. Ergamtuu murna yartuu TPLF kan taate OPDO'n hanqina baajetaa ishee mudate jalaa miliquuf barattoota Oromiyaa keessa jiran qarshii walitti buusaa jettee gidirsaa jiraachuun dhagayame. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa fincila xumura gabrummaa finiinsan. Waldaalee waaqeffannaa cufamaa jiraachuun gabaasame kan jedhuu fi kanneen biroonis ni jiru. Bal'ina oduuf jaalajjituu gada. Murni yartuu TPLF maqaa Command Post jedhu da'oo godhachuun ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi ajjeechaa deettii adeemsisuu itti fufee. Jahan Jillee aanaa Boosat ganda baadiyyaa keessatti waraana ergamtuu TPLF kan taate waraanni Agaazii abbaan manaa kee eessa jira jechuun haadha warraa jiraataa ganda sanaa ajjeesuun beekame. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu kan amaleeffate humni waraanaa kun akkuma amalasaa dhiiga harmee kanaa dhangalaasee yeroo miliquuf jedhutti qaamni hin beekamne waraana kanarratti tarkaanfii irratti fudhateen Agaaziin 3 ajjeefamanii gumaan dhiiga harmee kanaas baasamuu qeerroon bakkichaa addeessan. Golee Oromiyaa bara keessatti namoonni hedduun butamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatees weellisaa Oliyaad Baqqalaa humna tika diinaan butamuu fi achi buuteensaa dhabamuu odeessi nu qaqqabe ni addeessa. Oduu biraan ergamtuu murna yartuu TPLF kan taate OPDO'n hanqina baajetaa isaa mudate jalaa miliquuf barattoota Oromiyaa keessa jiran qarshii walitti buusaa jettee gidirsaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan murna bicuu wayyaanee uummata nagaa saamuu fi hiraarsuutti fuulleffachuun bakkeewwan hedduu keessatti barattoota Oromoo sadarkaa tokkoffaarraa qabee haga qophaa'inaatti jiru gaafachuuf wixxifachaa kan jirtu yoo ta'u, baajeta kanaan humna diinaa hidhatee uummata gidirsuu nyaachisuuf munyuuqaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan ona Wallaggaa aanaa guutuu giddaa mana barumsaa qophaa'ina ukkee barattoota kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa barataniin dirqamaan maallaqa qarshii 200 fiddan malee barachuu hin dandeessan jechuun barattoota gidirsaa jiraachuu maddeen qeerroo naannichaa dubbatu. Mana barumsaa kana keessatti adda durummaan duula barataa gidirsuu irratti kan fuulleffachaa jiru Daayirektarri mana barumsichaa kan ta'e namtichi gantuu Asfaa'u Allabbaachoo jedhamu barattootarraan dhiibbaa guddaa geessisaa kan jiruu fi Command Post magaalattii keessa socho'us adda durummaan kan ajajaa jiru ta'uu qeerroon bakkichaa addeessan. Kanumaan wal qabatees achuma mana barumsaa sadarkaa 2ffaa ukkee kan qophaa'inaan wal keessa jiru keessaa barataa kutaa 9ffaa daree A kan ta'e barataa sanyii gonfaa imruu fi yeroof kan maqaa isaa hin argatin jiru irratti manni barumsaa adaba waggaa 2 adaban. Barnootarraa sababa wallee afaan Oromoo dhaggeeffataniif qofaa isin adda bilisummaa Oromoodha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo moobaayila keessaa qabdu jechuun badii tokko malee moobaayila barattoota danuu sakatta'anii barattoota lameen kana hidhaaf umriin hin geenye jechuun waggaa 2 barnootarraa adabuun Asfaa'u Allabbaachoo daayirektarri mana barumsaa ukkee sadarkaa 2ffaa dararaa hammas hin jedhamne dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Kunis ta'e jedhamee ilmaan Oromoo barnootarraa addaan kutuun ilmaan Oromoo qaroo biyyattii ta'anii fi
boriif abdataman boodatti hambisuuf haamilee ilmaan Oromoo tuquuf akka ta'e qeerroon bakkichaa gabaasan. Oduu biraan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa fincila xumura gabrummaa finiinsan. Humni hidhannoo guutuun mooraa barattootaaf hawaasa biyyattii keessa socho'u yeroo dararaa uummata Oromoo irraan dhaqqabsiisaa jirutti sodaa tokko malee gootummaa guddaan hawaasi Oromoo akkasumas barattoonni bakkeewwan hedduutti fincila xumura gabrummaa jabeessanii jiran. Haaluma kanaan barattoota sabboontota ilmaan Oromoo sababa tokko malee yuunivarsiitii Jimmaarraa humna koomaandii poostiin qabamanii mana hiraarsaa galanii kan jiran yoo ta'u, barattoonni karaa nagaa akka hiikamaniif gaafatan illee deebiin argame akka hin jirre ibsuun haga barattoota qabdanii fi ilmaan Oromoo hiraarsaa jirtan gadi lakkiftanitti jechuun dhaadannoo fi sagalee gurguddaan dhaga'amaa turuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Waldaaleen waaqeffannaa cufamaa jiraachuun gabaasame. Haga ammaatti gabaasa nu qaqqabeen waldaaleen dhaabbata gumii waaqeffannaa bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti cufamuun beekameera. Bara 2015 keessaa dhaabbati gumii waaqeffannaa gumii caffee naqamtee buraayyuu fi maqii akkasumas daaroo laguutti taasiseen gumiilee garaagaraa ijaaruun gumii tokko waldaa waaqa tokkichaa jedhullee Oromoota Goojjam Bahaatiin hundeeffamuu isaa ifa taasisuun beeksisee ture. Gumiin kun amantaa kan bulchiinsa gadaa Oromoo jalatti argamu barsiisuun naannoowwan dhaabbileen barnoota olaanoo kan akka yuunivarsiitii fi kolleejotaa bakka jiranitti gumiiwwan aadaa seenaa fi dagaagina afaan Oromoo wajjin ta'uun dhimma guddina afaanii fi aadaa akkasumas seenaa eenyummaa Oromoo irratti hojii bal'aa hojjechaa jiraachuunis beekamaadha. Gumiin amantii kun akkuma uummata Oromoo ijaaruu jalqabeen wayyaaneen yaaddoo keessa seenuun yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti dhaabbattoonni amantaa hedduun tajaajila kennaa yeroo jiranitti hordoftoota amantaa waaqeffannaatiin isin dhaaba adda bilisummaa Oromoo deeggaruuf malee amantaaf miti maqaa jedhuun iddoowwan garaagaraatti adamuun yeroo bittinneessaman iddoowwan hedduutti immoo tikii itti hammaachuurraa kan ka'e waaqeffattoonni bakka amantaa isaanii kanarraa waraana koomaandii poost wayyaaneen dhorkamuu isaanii oduun waaqeffattoota galmoota daaroo labuu galma naqamtee fi galma maqeerraa arganne addeessee jira. Dhumarratti mormii maastar pilaanii wal qabatee bara 2014 kaasee mana hidhaatti murtii malee deddeebi'aa jiraachuu barattootaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Barattoonni kunneen dhaddacha sadaasa 19 bara 2014 ture irratti dhiyaatanis ammas barataan Abbabaa Urgeessaa beellama kana irratti hin dhiyeessamne. Abbabaan murtii malee gara mana hidhaa naannoo Amaaraa jiru Shawaroobitti geeffamuun maatiin illee akka hin quunnamne dhorkamanii dararri hamaan irra gahaa jiraachuu odeessi nu dhaqqabe ni addeessa. Abbabaan barataa yuunivarsiitii Haroomayaa kan ture yeroo ta'u, barattoonni isa waliin beellama deddeebi'aa turan kanneen hafan immoo Mo'iboon Baqqalaa yuunivarsiitii Jimmaarraa, Addunyaa Keessoo yuunivarsiitii Adaamaarraa akkasumas Bilisummaa Daammanaa yuunivarsiitii Adaamaarraa turan. Dhaddacha sadaasa 19 oleenis Bilisummaa Daammanaa fi Addunyaa Keessoo hidhaa cimaa waggaa 4 fi ji'a 5 manni murtichaatti murteessuun barataa Mo'iboon Baqqalaa ammoo hidhaa salphaa waggaa 1 fi ji'a 2 itti murteessuun abbaan murtichaas hagati murtaa'e ol waan hidhameef gadaa dhiisamu jedhus hamma gabaasi kun nu qaqqabetti manni hidhaa Qilintoo maqaa waraqaan mana murtiirraa nu dhaqqabe hin jiru jedhuun gadi lakkisuu dhiisuu isaanii gabaasameera. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Dinagdee
Beeksisa. Deeggarsa qeerroo idil-addunyaa damee Minisootaa. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Yoon yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. Bakki isaa 465 Makubiin State Paul MN 55103. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Cubbutoon galaadha guutataan garaadha kana akka baan isaa godhe ta'u cubbutoon galaakoo obsiyaa garaakoo mundatti waa'ee mofiin himatan Majaa zamana garbu zamana tumuudhaan adamne malee amane tumuudhaan adamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree bunuu dadamne malee qawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee diinoo biini loodhanii halagaani loodhanii kokkolfaa biyyee nyaachisu malee malu yaqeerreessa moogarii ka'ee baan aletti galee moogarii ka'ee baan aletti galee kan darbees garaa qabna kan dhufoos qooba qabna suutuma jennee dubbanna malee malu. Hojjettoota waajjiraalee baankii daldala Itoophiyaa fi teelee Itiyoo Telekoomii akkasumas dhaabbata ibsaa Itoophiyaa keessa jiraniif. Akkuma beekamu biyya tokkoof dhaloonni biyya qabdu murteessaadha. Labata yookaan dhaloota biyya tokko qabdu keessaa isaan armaan gadii daran murteessoodha. Tokko gootummaa yookaan jannummaa. Gootni biyya tokkoof maatii fi saba keessatti dhalateef murteessaadha. Goonni ejjennoo jabina qabu, gootummaan dhugaa fi haqa ofiif qabu, roorroo isaa fi maatii akkasumas gosaa fi biyya isaatti dhufu qolachuufis barbaachisaa fi murteessaadha. Kanaaf maatiin gostii fi lammiin akkasumas biyyi tokko goota yookaan jagna horachuun barbaachisaadha. 2. Beekaa. Biyyi tokko beekaa yookaan hayyuu qabaachuun waan murteessaadha. Kana keessatti barnooti aadaa, duudhaa fi safuu akkasumas toobaa fi tobbana saba ofii eegee barnoota ammayyaa wajjin saba ofii tajaajiluuf hedduu gargaara. Dhaloonni beekumsa akkasiin biyya isaa gargaarus beekaa yookaan hayyuu jedhama. 3. Qaruuxee yookaan gamna. Kanneen armaan olitti jedherraa kanneen waa hubachuu fi akkaataa deebii waan barbaadameef mala yookaan tooftaa barbaadamuu fi furmaata waan tokkoo kaa'aniif yookaan dhawwan gamna jedhamu.
Isaan kun bakka hojii garaa garaatti hawaasa Oromoo keessaa dhalatan keessatti argamu. Kanaafuu qabsoo hawaasa Oromoo taasisaa jiru keessatti namni dhuunfaa waajjiraalee wayyaanee, teelee, ibsaa fi baankii daldala Itoophiyaa keessa jirtu maal gargaaruu dandeessaa? Maal ooluu fi dandeessaa? Deebiin isaa matuma keetiif. Hojjettoota ilmaan Oromoo teelee Itoophiyaa keessa jiraniif. Akkuma beekamu ilmaan Oromoo erga teeleen Itoophiyaa dhaabbatee kaasee tajaajila gahaa hin arganne. Yeroo fedhanitti bilbilaan kana haasawee jedhee dhaabbati kun ilmaan Oromoo hedduu mana hidhaatti guuraniiru. Dhaabbati tika TPLF karaa teelee kanaa GPRS'n barbaadee dargaggoota Oromoo hidhaatti guuree jira. Yeroo ammaa kanas yeroo itti naannoo Tigraay fi Affaar tajaajila neetwoorkii fi intarneeta ga'aa argatanitti naannoleen biroon mirgi isaanii mulqamee jira. Isaan kana keessaa kan Oromiyaa adda kan ta'ee fi waraanni wayyaanee miidiyaa addunyaa jalaa hawaasa keenya dhoksee badii hanganaa hin jedhamne nurraan gahaa jiraachuun beekamaadha. Egaa ilmaan Oromoo dhaabbata kana keessa jiran akkamiin tajaajila barbaadamuu hawaasa kanaaf gochuu dadhabdan? Fakkeenyaaf heerri mootummaa federaalaa caaseffama naannolee kan deeggaru waan ta'eef maaliif caaseffamni dhaabbata kanaa heera mootummaa federaalaatiin wal simuu dadhabe kan jedhuuf olaantummaa TPLF mirkaneessanii karaa saatalaayitii guutummaa impaayerettii iddoo tokkotti tiksuuf to'achuuf waan ta'eef dhaabbanni kun bulchiinsa tokkummaawaa yookaan yuunitari isteetii jalaa bahee naannoleen ofii isaanii akka keessatti hirmaachisan tikaa fi to'annaa dinagdee jalaa akka baataniif waamicha koo hangan hubadheerraa isiniif barreessa. Hojjettoota baankii daldala Itoophiyaatiif. Jalqabatti maqaan daldalaa kan hin jijjiiramne ta'ullee baankiin kun maqaa Commercial Bank of Ethiopia yookaan Ethiopian Niqd Bank baankii daldala Itoophiyaa jedhamuunis maqaa kana maraan daldala. Egaan baankiin kun uummata Oromootiif bakka gaddaa fi gammachuu isaa keessatti kan hin hirmaannee fi kan hin jaallanne yeroo ta'u ilmaan Oromoo hedduun baankii kana keessaa hojjetan garuu hedduudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo baankiin kun afaan, aadaa fi duudhaa akkasumas ilmaan Oromoo kabajee akka wajjin jiraatu ta'uu baannaan hanga dhumaattuu Oromoon baankii kana balleessuuf akka jiru beekuun isinis hawaasa irraa dhalattaniif dhiibbaa barbaadamu akka uumtan. Hojjettoota dhaabbata ibsaa Itoophiyaatiif. Dhaabbati ibsaa Itoophiyaa jedhamu kun Oromiyaa keessaa laggeen maddan irraa hidhamee utuu jiruu uummanni Oromoo baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessaa hanqina ibsaatiin dararama. Kana malee dhaabbanni kun akkuma dhaabbattoota Abisiyaanotaa armaan olitti eeramanii afaanii fi aadaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo kan hin kabajne Oromiyaa keessatti afaan saba Oromootiin alatti tajaajila kennaa jira. Dhaabbata kana keessatti ilmaan Oromoo gaaffii afaanii fi tajaajila Oromoon malkaa isaarraa dhabe maaliif kaasuu dadhabdanii? Walumaa galatti dhaabbattoonni hedduun naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin hojjechuu akka qaban hawaasni Oromoo afaan isaatiin dhaabbilee lafa isaarraa biyya isaarraa faayidaa argatan irraa deebisee akka argatuuf hojjettoonni waajjiraalee kanaa dirqama lammummaa keessanii akka baatan isiniin dhaama. Barreessaa barruu kanaan sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo hirmaannaan kee dachaa dachaan itti fufuu sin jedha. Qalamni kees hin go'inii sin jenna. Horaa bulaa. Mashananana, mashananana, mamagalan Oromoo kota walimnana, kota walinana, migiridarida, kichandari miti, jirtu ajarana, jireni gangarida, dutigari miti ajoli shamano. Lanchidalancise, lanchidalancise, magala banane, mato kamnu damne ajole, malaga samamne, baralaga samamne, jirenya mali kamna, kane biyabane, namni biyabane ajole, minchi samalenge, rafu buya di male aloto nambar, orrifame na fumano. Lafti keessa dhagaadha mirra keessa qotanna keessi keenyas madaadha maaloo mirra keessa qofalla kan garaa madaa qabuun akka birra bee bulaa basaastu lammii keessa mofee kanuu gurgura
Basaastu lammii keessa qabeessa bageessa hin dubbannu fi malee mindi garaa koo keessa jira garaa kee keessa inni manneen eefan malee. Abbiya mooraa dhibbaa keenya loonga keessanii ajoollee keenya kun nama dhibaa makkamiin odeessanii makkamiin odeessanii. Akka jettuun nama qarree kootu saniini mootuun illee tolee yoo amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee yoo galte jedhiini tumana himu. Akkami shimadulata akka karama ganna adeema keessa dukkana rasa kalanja bosona hakkisa akka jawwasama qurxee keessama abdachisa sama ofi Kisa kerensi ya hayu oromo aganu kanu jabesi burre agadidu ozo masi el masiri tendidu anaya darako kisa kerensi ya hayu oromo aganu kanu jabesi burre agadidu ozo masi el masiri tendidu biya shamba nabe agarte uru bawatale magarib dadasa Oromo kotota salale, Oromo nabida, yoga weda be ulenti jehida. Mangiro betole, ya uri garajilalo, wajinya ne dunne, teranama walgana malo, hanganu rakane, lolalkani miti kuya manjal kamne. Dargago salale, hoki sabaye kareti, kofare birfirse, ijise sirba baesi, ya pashimala. Kenyo tusi tuketo mana sakala Tuluti takupa Kulate abiya garmama Unelyo galpane Kenya dina tulusama Ufe mama napa Walirra nefinu duba wakabtapa Koti mali Okotangi chabu kisaniti male Okotangi chabu kisaniti male Loli mali Lola lamidu kisaniti male Lola lamidu kisaniti male Loli mali Lola lamidu kisaniti male Lola lamidu kisaniti male Omale abashimala Kobiyatu santu makanu gala Omale abashimala Kobiyatu santu makanu gala Ijare randati Kasani ijare randati Kasani ijare randati Ofi bakang kabdu Jari ofi bakang kabdu Ofi bakang kabdu Manu samte gandati Manu samte gandati Balo Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha sagantaa biroon hanga wal arginutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.